Baankii Daldala Itoophiyaa hedduu galateeffannaa taphoota Champions League Awurooppaa marsaa afuraffaa edda taphatamanitti kallattumaan kan nuti dabarru taphni cimaa dorgommii kana Anfield Roaditti Liverpool fi Real Madrid walitti fidee injifannoo Liverpool goolii 1-0 goolabamee jira. Tapha kanaan McAllister goolii injifannoo Liverpool mirkaneessitee galcheetii kan jiru. Egaa taphni kun taateewwan hedduudhaan kan dabaalamee taphatamedha. Tapha kanaan dura morkiin Aspio Real Madrid fi Liverpool waliin taasisan olaantummaa Real Madrid kan ture. Kaleessa garaagarummaa kana hanga tokko Liverpool dhiphiseetii kan jiru. Real Madrid yeroo jalqabaatiif kan inni waancaa Champions League Awurooppaa kanaan mo'ame. Xavi Alonsoon ammoo leenjisaa Real Madrid bara kana dorgommii hundaan tapha lammaffaa mo'amaniiti kan isaan jiranii. Tanaan dura Atletico Madridin mo'amuun isaanii kan yaadatamudha. Barri dorgommichaa erga eegalee asii Liverpool ga'umsi inni taphoottan tanaan dura as dhiyoo taphateen agarsiisaa ture amansiisaa hin turre. Yaa ta'utii torbee darbee Aston Villa injifachuudhaan gara injifannootti deebi'eeti kan jiru. Gareen kuni kaleessas injifannoo isaa lammaffaa dorgommii Champions League Awurooppaan ammoo galmeessee jira. Goolii eegaan Real Madrid Tuboo Kortaan tapha kaleessaa kanaan gooliiwwan hedduu qoluudhaan ga'umsa olaanaa mul'iseeti kan jiru. Hedduu jajamaatis kan inni jiru. Dursaan taphattoota Liverpool Virgil van Dijk tapha kana booda yaada kennee jira. Nuti gareen keenya tasgabbaa'uu qaba. Tasgabbaa'ee keessumaayyuu faana Arsenal bu'uudha kan nuti qabnu jedheeti kan inni jiru. Torbee dhufu Manchester City waliin kan isaan morkatan Premier League Englandini. Kanaaf garaagarummaan qabxii nuuf Arsenal gidduu jiru daran akka hin bal'anneef of eeggannoo olaanaa taasisuu qabna. Taphattoonni keenya tasgabbaa'uu qabu yaada jedhuudha kan inni kenne. Parc des Princes morkiin Paris Saint-Germain fi Bayern Munich walitti fide injifannoo abbaa dirreen alaa Bayern Munichiin goolii 2-1 goolabameeti kan inni jiru. Tapha kanaan Luis Diaz taphataan duraanii Liverpool lammiin Kolombiyaa gooliiwwan 2 galcheetii jira. Egaa gooliiwwan lameen kana erga galchee booda balleessaa olaanaa raawwateen kaardii diimaadhaan daqiiqaa 45 jalqabaa osoo hin xumuramin dirreedhaa baheeti kan inni jiru. Tapha kanaan shaampiyooniin Awurooppaa Paris Saint-Germain goolii tokko kan inni boqonnaa booda galchee Neves goolii takkitti injifatamuu jalaa hin baraarre galcheetii kan jiru. Leenjisaan garichaa Luis Enriqueen tapha kana booda yaada laataniiti kan jiranii. Miidhamni taphattootaa hedduu nu yaaddessaa jira yaada jedhuudha kan isaan kennanii. Kanaaf taphattoonni qalbii isaanitti akka deebi'an akkasumas miidhamarraa bayyanatanii morkii hundayyuu xiyyeeffannoon akka ilaalan nan barbaada yaada jedhuudha kan isaan kennanii. Atletico Madrid Union Saint Glos simachuudhaan nis goolii 3-1 injifatee jira. Yolaan Alvarez akkasumas ammoo Kalagarii fi Lorenten gooliiwwan sadan garee Diego Simooniin leenjuu Atletico Madridiif galchaniiti kan isaan jiranii. Saikes goolii takkitti Union Saint Glos injifatamuu jalaa hin baraarre taphataa galcheedha. Juventus dirree isaa irratti kilaba Portugal Sporting Lisbon simachuudhaan nis goolii tokko qixa kan inni bahe. Vlahovic goolii takkitti Juventus qixa ittiin bahe yoo galchu Araunis goolii qixxeessituu Sporting Lisbon galcheetii kan inni jiru. Tottenham Hotspur dirree isaa irratti Copenhagen simachuudhaan goolii hedduu 4-0dhaan kan inni injifate. Tapha kanaan Johnson akkasumas ammoo Odobart Van de Ven fi Paalinan gooliiwwan injifannoo taphattoota galchaniidha. Olympiakos fi PSV Eindhoven goolii tokko qixa kan isaan baanii. Monacoon ammoo dirreen ala Bodo Glimt goolii 1-0 injifachuudhaan deebi'eeti kan jiru. Tapha baay'ee xiyyeeffannoo argatee turenis Arsenal dirreen ala imaluudhaan Slavia Praha goolii 3-0 injifatee deebi'eetii jira. Egaa tapha kanaan Bukayo Sakaan rukuttaa peenaalitiidhaan goolii ittiin dursan yoo galchu imaanaa Victor Yokeresh fudhatee gara dirree kan seene Mikel Merinoon goolii 2dha kan inni galche. Kanaanis egaa Merinoon ga'umsi inni keessumaayyuu Arsenal keessatti agarsiisatii
jiru jabina garichaati jedhamaati kan jiru hedduu faarfamaa jira kanaaf nis yaada kennee jira keessumaayyuu miirri injifannoo garee keenya keessa jiru tokkummaan nu gidduu jiru akka taphoota hedduu injifannoof nuuf gumaachee jira jechuudhaan yaada isaa kennee jira leenjisaan garichaa Mikel Arteetaan illee taphataa kana hedduu faarsaniiti kan isaan jiranii imaanaa itti kenname haalaan baachuu taphataa danda'uudha kan isaan jedhan Mikel Morinooni kanaaf egaa Arsenaal goolii 3-0dhaan dirreen ala imaluudhaan yoo injifatu rikardiiwwan hedduullee fooyyeseeti kan jiru gareen kuni keessumaayyuu taphoottan 8 walitti aansee dorgommii hundaan taphateen goolii osoo hin keessummeessin imalaati kan jiru kun ammoo rikardii yeroo dheeraa dura Arsenaal galmeessedha bara 1903 ture Arsenaal rikardii kana kan ni galmeesse kaleessa rikardii kana irra deebi'ee jira waggoota 122 booda egaa Arsenaal keessumaayyuu tapha kaleessaa kanaan rikardii biraas galmeessee jira taphataan dargaggeessi garichaa Max Dauman jijjiirame gara dirree seenuudhaan seenaa waancaa Champions League Awurooppaa keessatti taphataa dargaggeessa umrii xiqqaadhaan dorgommii kanarratti hiriiree taphate ta'uudhaan rikardii haaraadha kan inni galmeesse egaa Dauman keessumaayyuu yeroo ammaa kana umriin isaa 15dha guyyoota 308 dabalatee jira umrii 16 guutuudhaaf egaa guyyoota muraasatu hafaa yaa ta'uti waancaa Champions League kanarratti umrii kanaan hirmaachuudhaan taphataa jalqabaati kan ta'e tanaan dura egaa rikardiin kun kan qabameetii ture taphataa Doorshaa Dortmund Yusuf Mokokaa ture waggaa 16 fi guyyoota 18 ture kan rikardii kana galmeesse rikardii kana garuu Dauman irraa fudhateeti kan jiru sadaffaa irratti kan argamu ammoo yaa maali egaa taphattoonni kunniin dargaggummaa isaaniitiin waancaa Champions League Awurooppaa kanarratti hirmaachuudhaan kan isaan rikardii kana galmeessanii walumaa galatti egaa Arsenaal ga'umsi inni bara kana agarsiisatii jiru dorgommii hundaatiin ga'umsa baay'ee adda ta'edha jedhamuudhaan jajamaati kan jiru namoonni hedduun illee garee kana hedduu dinqisiifachaatii jiru taphattoonni hedduun jalaa miidhamaniiti kan jiranii yaa ta'uti gareen kun baay'ina taphattootaa qabutti fayyadamuudhaan miidhama taphattootaaf hedduu akka hin dhiphanne kan agarsiisudha kanaaf kaleessas dirreen ala goolii 3-0dhaan kan inni injifateeti deebi'e taphoonni Champions League Awurooppaa kun har'as itti fufuudhaan ni taphatamu taphoota har'a taphataman keessaa Chelsean gara Azerbaijan imaluudhaan Karabaag waliin morkiin taasisu sa'aatii 2 fi daqiiqaa 45 irraa eegaluudhaan kan taphatamudha Paafosis dirree isaa irratti Villarreal kan simatu ta'uma sa'aatii 2 fi daqiiqaa 45tti taphatamudha gara biraatiin sa'aatii 5 irraa eegaluudhaan tapha cimaa galkan kanaa jedhamuudhaan kan eegamu Manchester Cityin Borussia Dortmund kan ni simatu egaa Erling Braut Haaland kilaba isaa durii Borussia Dortmundiin faallaa ta'ee kan morkatu ni ta'a kanaanis gaafatamee ture miirri gaariin akka itti dhaga'amuu fi hedduu akka gammaduudha kan inni dubbate leenjisaan Manchester City Pep Guardiola illee tapha kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniiti kan isaan jiranii ibsa isaanii kanaanis keessumaayyuu Braut Haaland bara kana ga'umsi inni agarsiisu baay'ee na dinqaa jira yaada jedhuudha kan isaan kennanii kanumaan akka itti fufuun barbaada jedhanii jiru dorgommii hundaan biyya isaa Norway dabalatee jechuudha as dhiyoo egaa gooliiwwan 26 kan ni galche Erling Braut Haaland Premier League'daanis injifannoo Manchester City tokkoon keessatti ga'ee olaanaadha kan inni qabu kanaaf injifannoon Manchester City'n amma as dhiyoo eegale kun ga'umsa Haaland kan bal'isee mul'isuudha kanaaf Haaland galgala har'aas ni eegama kanaan alatti Newcastle United morkiin inni Athletic Bilbao waliin taasisuu innis sa'aatii 5 irraa eegalee yoo taphatamu Benfica Bayer Leverkusen Ajax Galatasaray akkasumas ammoo morkiin Marseille fi Atalanta ni eegama Club Brugge Barcelonaadha kan ni simatu egaa Barcelonaan keessumaayyuu morkii El Clasicotiin erga mo'amee booda torbee darbee La Ligaadhaan gara injifannootti deebi'uun isaa ni yaadatama egaa har'as injifannoo eegale kana itti fufsiisuudhaaf kan eegamu keessumaayyuu
sarara fuulduraa garichaa kan dursaatii jiran kanneen akka Marcus Rashford tapha har'aatiinis ni eegamu. Robert Lewandowskiin miidhama isaarraa bayyanachuudhaan tapha har'aatiif qophii akka ta'e beekseetii kan jiru. Taphataan ganna 37 Lewandowskiin egaa morkiin koo yookiin immoo barri dorgommii koo har'a kan inni eegalu jechuudhaan yaada laateetii kan jiru. Maalumaafuu Barcelonaan gara Belgium imaluudhaan Club Brugge waliin morkiin taasisuun ni eegama. Waancaa Champions League Awurooppaa kanaan egaa taphoota afran hanga ammaatti taphatamaniin Bayern Munich fi Arsenal qabxii 12 qixa galmeessaniiti kan isaan liigicha dursaatii jiranii. Egaa foormaatii yookiin bifii haaraadhaan dorgomuu erga eegale as jechuudha. Garaagarummaan goolii isaan qabanis qixuma garuu Arsenal taphoota afran injifate irratti goolii osoo hin keessummeessin ba'uun isaa cimina olaanaadha jedhameeti kan himamaatii fi jiru. Kanaaf morkiin kilaboota Awurooppaa bifa kanaan itti fufeeti kan jiru. Odeeffannoo birootti haa darbuutii Cristiano Ronaldoon tibbana gaazexeessaa Piers Morgan jedhamu waliin turtii taasiseen dhimmoota ajandaawwan garaagaraa irratti yaada laateeti kan jiru. Dhimmoota yookiin immoo ajandaawwan yaada itti laate keessaa hedduun xiyyeeffannoo argataniiti kan jiranii. Kana keessaa tanaan dura yeroo daa'imummaa isaatti Sporting Lisbon yeroo turetti gara Arsenal imaluuf fiixirra ga'ee akka ture beekseeti kan jiru. Egaa Arsenaalitti makamuuf ani waliigaltee koo xumureen ture Arsene Wenger waliin keessumaayyuu waliin haasofnee turre dhumarra garuu jijjiirraan kun osoo hin milkaa'in hafe yaada jedhudha kan inni kenne. Egaa tarii Cristiano Ronaldoon Arsenal ammas ga'umsa olaanaa irratti akka argamuu fi Premier League England bara kana injifachuuf ga'umsa olaanaa akka qabu eereeti kan inni jiru. Piers Morgan waliin taasise kanaani. Kanaan alatti waancaa addunyaa injifachuu dhabuun isaa ga'umsi isaa akka madaalee beekseetii kan jiru. Ga'umsi kan koo taphoota 6 yookiin ammoo taphoota 7 waancaa addunyaa tokko irratti taphatamaniin hin madaalamu. Ani abjuun koo waancaa addunyaa injifachuu miti yaada jedhudha kan inni kenne. Kana yeroo dhiyootti illee kubbaa miilarraa soorama akka ba'u beekseetii kan jiru Cristiano Ronaldooni. Egaa Cristiano Ronaldo ga'umsa kilaba isaa duraanii Manchester United ilaalchisuudhaanis yaada laateeti kan jiru. Manchester United yeroo ammaa kana ijaaramaa jira. Leenjisaan garichaa Ruben Amorim garicha ijaaruuf carraaqqii olaanaa taasisaati kan isaan jiranii. Garuu waancaa Premier League fudhachuudhaaf ammas garichi qophii miti baay'ee hafa yaada jedhudha kan inni kenne. Egaa Cristiano Ronaldo yeroo ammaa kana kilaba Saudi Arabiyaa Al Nassr keessatti ga'umsa addaati kan agarsiisatii jiru. Kubbaa miilatiin goolii 1000 galchuudhaaf karoorfateeti kan inni hojjechaatii jiru. Goolii 952 irra gaheeti kan jiru. Taphataan kun tarii taphoota asiin booda jiraniin goolii 48 kan galchu yoo ta'e galmasaa kana bakkaan ga'uudhaan abjuusaa kan milkeessu ni ta'a. Egaa Cristiano Ronaldoon yaada kanaadha kan inni kenne. Odeeffannoon koo ittaanu taphataan dargaggeessi Paris Saint-Germain Desiree Doué badhaasa Golden Boy injifachuusaa himameeti kan jiru. Lammiin France Doué Paris Saint-Germain waliin waancaa Champions League akkasumas ammoo liigii French fi dorgommiiwwan biroo injifachuun isaa kan yaadatamudha. Bara 2024-25 keessa gooliiwwan 16 galchee jira. Gooliiwwan 16 ammoo hiriyoota isaatiif mijeessee laatee jira. Yeroo gaariidha kan inni dabarse. Badhaasichi taphattoota umrii 21 gadiitiif kan inni kennamu. Gaazexaa ispoortii Itaalii Tuutoo jedhamuudha kan badhaasa kana kennu. Bara kana ammoo yeroo 23ffaaf badhaasichi kan qophaa'e. Gama dubartootaatiin ergisaadhaan Arsenaal irraa gara Brighton kan imalte lammiin England Michelle Ayamang injifattee jirti. Egaa badhaasichi taphattoota injifatan haa ifoomsu malee guyyaan badhaasichi kennamu muddee tokko akka ta'e qopheessitoonni sirnichaa beeksaniiti kan isaan jiranii.